hundeeffama waldaa madda walaabuu irratti argamtanii hundi keessanuu waamicha kabajaa isiniif godhame awwaattanii guyyaa har'aa as nu gidduutti argamtan. Hundeeffama waldaa madda walaabuu wajjin kabajaa jirtan baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Egaa akkuma beekamu waldaan madda walaabuu asxaa isaa irraa kaasee odaa mallattoo Oromoo akkasumas odaa walakkaa gadamsa qabeenya uumamaa akka addunyaattii fi naannoo Baalee paarkii biyyoolessa Diishoo qofatti argamtu gubbaarraa mul'ata. Odaa bitaaf mirgaan oomishtummaa midhaan godinichi ittiin beekamuu fi urjii torban odaa gubbaa irra kan jiran ilmaan mandoo torbaniin kan bakka buufamanidha. Odaa jalatti ammoo qawwee dhombir wal qaxxaamurtee kan qabsaa'otni Oromoo Baalee waraana diina wajjin ittiin gaggeessaa turanidha. Akkasumas geengoo halluu bulee cuquliisa mallattoo nagaatiin marfamtee asxaa mul'attudha. Haaluma wal fakkaatuun moggaasa maqaa madda walaabuu irraa yookaan immoo lafti madda walaabuu seenaa uummata Oromoo keessatti lafa bakka guddaa qabuu fi seenaa qabeessummaadhaan iddoo beekamudha. Maddi walaabuu iddoo dhalattoota gootota Baalee kanneen akka Waaqoo gootuu fa'aa biqilchiteedha. Maddi walaabuu magaalaa guddittii godina Baalee Roobeen irraa kiiloomeetira 200 fagaattee argamti. Akka seenaa fi maanguddootni irraa hubatametti madda walaabuu jechuun jecha lama irraa kan dhufedha. Isaanis maddaa fi walaabu kan jedhamu yoo ta'u, madda jechuun hora bishaan kan dachii keessaa bahu yoo ta'u, walaabu jechuun ammoo nama hora sana abbummaa itti fayyadamaa ture yookaan maqaa nama madda saniiti jechuudha. Bakki maddaa kun odaa 11 kan marfameef yoo ta'u, odaa kana jala bishaantu madda. Odaa 5 saba Oromoo biratti beekamaa ta'an iddoo kanatti argama. Kunis odaa murtii jedhama. Maddi walaabuu bakka seerri gadaa bifa haaraan sirreeffamee itti tumame yoo ta'u, haaromsi gadaa madda walaabuu haaromsa iddoo biraa irraa kan adda isa taasisu seera yeroo san tumamee fi lallaba yeroo saniin lallabame jedhama. Maddi walaabuu bakka yaa addaa jilaa, iddoo aadaa, iddoo amantaa, lafa waayyuu, iddoo siyaasaa fi madda uummata Oromooti. Oromoon jaarraa 16ffaa keessa roorroo fi gidiraa irratti aggaamame ofirraa qolachuuf kaabaa kibbaan bahaa dhihaan madda walaabuu irratti sirna gadaa haaromsuun odaa murtiitti seera tumata. Seenaa kana irraa ka'uudhaan nutis maqaa madda walaabuu biyya Jarman jedhamu kan dhalattoota ilmaan Baalee aanota 21 ol bakka bu'oota aanotaa fi afooshaalee hirmaachisuudhaan gad fageenyaan irratti mari'atamee waldaa hundeeffamedha. Waldaan madda walaabuu dhalattoota ilmaan Baaleetiin haa hundeeffamu malee waldaa ilmaan Maccaa fi Tuulamaa of keessatti hammatee deemaa jiruu fi of durattis waldaa Oromoo kamiyyuu bifa walqixa ta'een simatee sochii amantaa kamirraayyuu waldaa bilisa ta'ee hojjetudha. Dabalataanis akkuma beekamu dhalattoonni ilmaan Baalee jiruu baqaatiin biyya irraa baqatanii biyya kana keessatti argaman hedduminaan akka jiran beekamaadha. Haa ta'u malee akka heddumina keenyaatti waldaa ilmaan Baalee gaaddisa godhannee waa'ee waloo keenyaa biyya keessaa fi alaa kan itti wal qarqaaru waan hin qabneef akkasumas rakkinnoota hawaasa keenya iddoo tokko tokkotti mul'atan adda durummaan bira dhaabbachuu fi fala barbaaduudha. Akka waliigalaatti kaayoo waldaa kanaa hojiilee tola ooltummaa fi qarqaarsaati. Tokkummaaf jaalala keenya hundee irraa ijaaruun walitti dhufeenya keenya hawaasa Oromoo waldaalee fi afooshaalee Oromoo biyya kana keessatti argaman wajjin hariiroo cimaa qabaachuun rakkina kamii fi wal bira dhaabbachuuf waldaa yeroo dheeraa itti yaadamee hundee irraa kaasee ijaaramedha. Waldaan madda walaabuu keenya kan keessani. Waldaan madda walaabuu kan Oromoo hundaati. Waldaan madda walaabuu kan dhaloota lafaa dhufaaf seenaa dhaalchisee
Aadaaf seenaa duudhaa Oromoo daranuu dagaagsee daa'imman biyya kanatti dhalataniif seenaa uummata Oromoo hundee irraa barsiisuun dhaloota seenaa odeessu qofa osoo hin taane dhaloota seenaa hojjetan bakka buusuudha. Kabajamtoota hawaasa keenya Jarman, maanguddoota, abbootii amantaa, aktiivistoota, artistoota, qeerroo fi qarree biyya Jarman, akkasumas jaalattoota firoottan ilmaan baalee hundi keessanuu as galma kana keessatti argamtan hundi keessanuu baalee ummata biyya bal'aa safuu fi aadaa mataa isaa qabudha. Ummata seenaa guddaa akka galaanaa waraabamee hin dhumne qabduu fi biyya qabeenya uumamaan badhaate. Biyya gootuwwan akka Jeneraal Waaqa Guutuu, Huseen Bunee, Alii Cirrii fi Haaji Adam Saaddoo, Haaji Adam Jiloo akkasumas biyya gootuwwan keenya dhiigaa fi lafee isaanii aarsaa fi lafee isaanii kafalanii nuuf asiin gahanidha. Baalee iddoo qabsoon Oromoo daranuu itti cimee hariiroo qabsaa'ota akka sooressa jaarraa abbaa gadaa fi Jeneraal Waaqoo Guutuu wajjin ta'uun Baalee keessatti lolaa akka turan ragaan ni mul'isa. Dabalataanis Haaji Adam Saaddoo qabsoo ummatni Baalee sirna mootii Haile Sillaasee irratti taasisaa ture keessatti nama qooda adda durummaa qaban turan. Boodarras miseensa boordii waldaa Maccaa fi Tuulamaa ta'uun hojjetaa akka turan ragaaleen adda addaa ni ibsu. Haa ta'u malee gootawwan kunniin qabsoo waraanaa karaa qawweetiin gaggeessan naannoo tokko qofatti dhaabuudhaaf kan eegalan osoo hin taane gaafii yeroo sana ummatni Oromoo sirna mootummaa nama nyaataa wajjin fincila godhaa tureef qabsoo godhamedha. Kana irraa kan hubatamu walitti dhufeenyi qabsaa'ota Oromoo kan ammaa caala tokkummaa fi hariiroo cimaa akka qabu agarsiisa. Egaa nutis akka gootuwwan Oromoo wareegama qaalii kanfaluu baannus seenaa darbeerraa waan gaarii dhaallee hariiroo hawaasa Oromoo biyya kana keessatti wajjin jiraannu kallattii hundaanuu wal faana dhaabbataa gammachuu fi gaddas kan waliin hirannu ta'uu hawaasni Oromoo biyya Jarman akka nuuf beektan maqaa madda olaanoo biyya Jarmaniin isin beeksisa. Ulfaadhaa galatoomaa. Durataa waldaa madda olaanoo obbo Saaddoo Abdii Jaliil hamileedhaan gama keessatti asii waldaa isin jechuu barbaada.